የኢትዮጵያ ላይቭ ነው ይሄ የኢትዮጵያ ላይቭ ወለን ተካ እናንተ ولا ما على جتارتا ولا ما على جتارتا تتفكر انت لا ما على جد ايه ما لبيكا كلرتو سنجر قارا هاري أنو كيس فانا هارا وطو هاري السنجر الفيتا ست لتا هودد أنا نارو ايه نارو وطو تي كتيري بيتو اوكي كلر اوكي هذا قلت ايش غريغريني اوكي كنا ما كان شوف اوكي ما كان تنقل يا لا دقيفر نمني واي اوكي بكم مو نمني واي هوري بكم مو ما جي يتشاين القدا كم تنهر لا يش وجين تفتم سيران تفتم لكون تيتو سجل يا أما مجري أبي دوكي هرتان أنجرو ها أنا سنجر أكينو أتم ما جبت دي داس بورا نركبي قال لي داس بورا تاني أتم داس بورا تا بيارا بانتي ما جن نتي كنا دوكي هوري هرو جبنا ودان نما هراجت ودان نما دوكي هنا هريدو جراني لكو سي ورسيستاري لكو ما شقاقوت توجيري سرانوكو قالش انتي يا نيما ساعتي تقول اجي انا ما بقول استفكر ما دفتي انا اخوي ساعتي يقولتو قال أبادي لميت أيش هجين تفتين هجي أرجع توجد بقى وانا أرجع توجد Yoni mana ma anji atikoi amma karam suna baracha taye karo diga kundra ani bo baradhe fite sanani yaw yo nu rufte yo afte kajarra kenyata Eru marra mal argu. Shamari bara kana heru mukunu. Anu magari. Wanu mashagga. Wanu mamirti goti mitire. የኢትዮጵያ ኑሮ ነው። የኢትዮጵያ ኑሮ እንደዚህ ነው በቃ Hojii tuffatina. Salamaa saatti jennee የኢትዮጵያ ኑሮ ጅረኝ እናንተ ጅራችሁ
Golee Oi. hojii kana sitti hojjechuu wayya mooyi? Ala deemanii alatti hojjechuu wayyaa? Ala deemanii ala hojjechuu wayyaette abbaa ta'e yeroo namaa taate shimbirris kan biyya ofiitii hojjettolaa jedha Oromoon. Dhufuunis kan biyya ofiitti dhufantu urgaa jedha. Akkasumas jireenyis kanuma biyya ofii wayya. Haa ta'u garuu biyya Arabaatitti beektaa namoonni baay'een biyya Arabaa kana waan gaarii se'a. Waan shaggaa yookaan gaafa achi deemte bakka naanta harka hojiiti. Hojiirra hin jira. Wanta baay'ee hojjechaa irra kaa'ama. Wanta baay'ee wajjin hojjenna amma hojjennee birrii xiqqishuurraa akka jijjiirran hojimaan adeemna jechuudha. Waleen teecha fayyitee hirkisamuun dhukkubsattee hojiirraa baddee amma fayyitee gara hojiitti deemteetti. Baga waaqessi fayyiseedhaani. Dhaggeeffadhu. Biyya Arabaa jechuun gaafa tokkotti xiyyaara furte chaalenjii si mudata. Tokkoffaa kasi jaalaturra kasi jibbu baay'ata. Si galaaraa? Naa gale. Maaliif hin jettu? Maaliif na jibbu hin jettu? Silaa biyya birri hin deema. Anuu san jedhaa mire. Maaliif hattee na laal? Hoy mire. Maaliif deemnee? Ay achoo deemanii waan magaarii si afanan. Hundumtuu gaafa ati deemte gaafa ati dirra xiyyaara jeche kan nagaa waaqayyoo siin hin jenne bilbila keessoo qaba. Kan nagaan deemisiin hin jenne gaafa achi jeche bilbila sirratti dhaanetti waa odoo nagaa siin gaafatee waa'ee rakkoo isaanitti gadi fuudha beektaa. Namni biyya keessaa gaafa dhoggatte garuu hunduu xalaata sitti ta'a. Hunduu xalaatuma si godhata. Namni si jaalatu hin jiru. Si galee miti? Naa gale. Kanaaf odoo sii ta'e waaqayyoon amma biyya Itoophiyaa keessatti namatu itti wallaale malee karaa baay'eedhaan jechuudha kan galiin namaa galu. Karaa garaagaraatiin hojjettee ni jijjiirama. Hojiidhuma akkasii jijjiiru. Hojiidhumatu nama jijjiira ilma namaa. Wanti biraa ilma namaa hin jijjiiru dhugaa isinitti hima. Ilma namaa kan jijjiiru hojiidhuma tokko. Hojii kana hojjetta yoo ta'e hin jijjiiramta. Jijjiiramni immoo maallaqa osoo hin taane haala hojii keetii haala ittiin hojjettu kan argatte san immoo akkamitti itti fayyadama jettee gaafa ilaallattu jechuudha. Gaafa itti fayyadama hin beekne ta'e miliyoona doo qabaatte jijjiiramuu hin dandeessu. Siin fayyadu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hojjechuun duratti hojii beekuu, hojii beekuun duratti kaayyoo qabaachuu, kaayyoo qabaachuun duratti immoo kaayyofattee karaa ittiin tarkaanfattu sun karaan kaayyoo baay'ee dheeraadha. Irra deemtee bira gahuu hin dandeessu. Isa kana injifattee bira gahuuf immoo chaalenjii sitti dhufan hundumaa injifattee bira ce'uun dirqama keeti. Nan jijjiiramoo jette wantoonni gufuu sitti ta'an wantoonni kaayyoo keessi harkaa cufan baay'eetu jira. Isaan dirqama injifattee bira darbuuf immoo obsiin si barbaachisa jechuudha. Egaa kana fakkaata viidiyoo dabalataate walitti deebinaa hojii garaagaraa wajjin hojjenna ammaan booda isinin jedhaa yaa horii kiyyaallee akkuma si argitan horii kanas akkamitti akkan hojjechaa jiru baay'inaan kan hojii ilaallu ta'a jechuudha. Horii baay'een qaba. Agamma anumaa hojii kana eegalee na dhukkubee amma immoo akkamitti akkan hojjechaa jiruu fi akkamitti akkan ittiin jijjiiramaa jirus hojiimaa viidiyoo hojjenna jechuudha. Guddaa qabaattanii osoo hin taane xiqqaarra gara guddaatti guddachuun akkamitti akka nama barbaachisu. Shamarran keenya gola madaamii waggaa dheeraa biyya Arabaa hojjettanii biyya galtanii waan uffata waan diriyaa takkaan shitii takkaan kan ittiin jijjiirratan dhabanii asitti rakkachaa jirantu jira jechuudha. Ijoollee teenya baay'een argaa jira. Shitii takka birrii kafana Itoophiyaa keessaa osoo dharra waan ittiin bitatan dhabanii itti dhiisanii kan deemantu jira jechuudha. Kana jechuun immoo gaafa biyya ormaa jirru san ofii keenyaaf of eeggannoo fi kutannoo fi murannoo dhabuu keenyadha jechuudha. Kanaaf gaafa biyya galle immoo akkamitti kutannoo murannoo qabaannee birrii qarshii 50 harkatti qabannee galle ishiidhaan hojjennee hojjechiirrumoo wajjumaan ilaalla isinin jedha. Viidiyoo babbareedduu irraa argachuuf immoo isin na jabeechaa isinin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u gara hojii keenyaaf daa'ii wada sira.